أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كني برنوتا كينيا كتابة تجويدا جزريد أنا كتاكد أستغلفا إساتي كتاكد أستغلفا إسارة وهي مدي الرجر مدي مال جنة دبنيتر مدين كن bakka saditti baasee yookaan afur godhee dubbate maddii afur dubbatee ture imaamu Jazari rahimahullahu ta'ala walmaddu laazimun waajibun ataa jedhe laazimii fi waajib wajaa'izun jaa'izii وهو قصر ثبتا جدي دبتيرا لما دبتي قد سكي توقع دبتو ديما أفرنو دبتي كنافو أفرن إني دبتي سنرا نتمو توقع إنجدا دبنيتر إنني مالي مدون لازم قودا هند ساتينو دبني دبرسن الرمو كم برنو إن شاء الله وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا إسجن وجدت كتا لما فان إساجد آية وواجب مدين أمس كانت تقول مد واجبي مد الواجب وسلم ما فاكن إني دبته كيسا مد الواجب أكاسما مد الواجب كن مد الواجب المتصل جد أميل نوام ما أجتشو متصلا جتشون سا ومد الواجب المتصل جتشون وواجب مد الواجب إن جاء يودف قبل همزة همزة در يودف همزة در بؤي يودف متصلا وواجب واجب إن جاء يودف مالت يودف لا بقنة واريسي إن جاء يودف حرف مد جتشو مالي فستين دبتين حرف مد سنة فلازم إن جاء بعد حرف مد أجت دبت وانتب لمن ديب سجتشو مافي كناف نرمو أجر بيني وواجب واجب إن جاء يودف مالت يودف حرف من حروف المد قبين تو قبي مدي سدين الرياض في قبل همزة همزة أندرتي متصلا متنا حالتين حرف مديت إن جمع أكسم يو ولك أبمي بكلمة جتشتك كيستي يو ولك أبمي ولت متني جتشتك كيستي يو ولتك أبمي في جتشو بكلمة جتشون جتشتك كيستي جتشتك كيستي يو في قفا متصل جنة waamama jechuudha. Jecha lama keessatti hin dhufu jechuudha. Fakkeenya suu si'at ulaa'ika ji'a sa'a jennee jecha tokko keessatti fiduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yaa ayyu fa'a yaa ayyu kuni waajibaa miti. Muttasilan jechuun jecha tokko jechuudha. walitti maxxanaa jechuu osoo hin taane muttasilan asii kuni muttasilli lama jira. Fakkeenyaaf walitti maxxaneetuma kanuma dhufu jira. Maddul waa jaa'izil ta'e fakkeenyaaf akkam yaa ayyuhal ladhiina aamanuu jenna. Yaa ayyu yoo ka jennu taane yaa ayyu walitti maxxanee jira. Yaa ayyu miti yaan qobaadha. Ayyuunis jecha qobaati. Sun jaa'izii miti. Kanaaf muttasilaan asii kun jecha tokko keessatti ta'ee kan dhufe jechuudha jechuudha. Kanaaf maddiin akkanaa maddiin tokko qubee maddii hamzaa dura bu'ee qubeen maddii harfii maddii keessaa
sadeen keessaa tokko hamzaa dura bu'ee yoo ka dhufu ta'e jecha tokko keessatti argamee maddiin kun maddul waajib yookaan maddul waajib al-muttasil jennee waamna. Maddii dirqama kan walitti maxxanee dhufaa ta'e jechuudha. Wujuubul maddi dheeressuun isaadhaa dirqama jara akkasii kaa jechuudha. Harakaa 4 yookaan 5 yookaan harakaa 6 baay'inni maddi waajibaa kana harakaa 5 6 harakaa 5 baay'inaan sanarraa gadi hin irrifamuu jedhan sanarraa gadi hin irrifamuu jechuudha. Amma gaa maddiin kun akka inni dheereffamu dirqama ta'ee akka inni dheereffamu walii galanii jiran quraa'onni hundi isaatu garuu maddii hangamii keessatti dheereffamaa keessatti gariin isaanii harakaa 4 akka imaamul jazarii 4 5 6 jedhe kan akka imaamul jazarii inninis warra harakaa 5 akkasuma 6 harkifamurraa laakiin gariin immoo maal jedhanee harakaa 2 soorri dheereffaman jedhanii akkaataa tokkotti laakiin gariin immoo harakaa 5 gadi hin ta'u maddul laazimtu harakaa 6 harkifamaa waajib immoo harakaa 5 harkifamaa 5 gadi hin ta'u akkuma kanatti nu jedhanii alaa kulli haal numa dheereffama bareeffame jechuudha. Haaya wajaa'izun ammoo hamma sadaffaan jaa'izi wajaa'izun jaa'iz idaa ataa wayta dhufe maaltu harfiin tokko harfiin maddii tokkoo fi hamzaan jecha tokko yoo dhufe munfasilan gargar bahaa ta'ee harfiin maddiitii fi hamzaan gaafa dhufane argamane wal biratti laakiin garuu maaliin munfasilan adda adda bahaa haala ta'aniin jechuudha. Harfii idaa ataa wayta dhufe maaltu harful maddi jechuudha. Harfiin maddii wayta dhufe munfasilan adda bahaa haala ta'een maalirraa hamzaarraa jecha lama keessatti jechuudha. Jechi lama walitti aanee dhufa. Harfiin maddii jecha isa duraa keessa jira. Jechi isa lammaffaa keessa immoo hamzaatu jira. Fakkeenyaaf yoo ka fudhannu taane innanii ana Allahu wamaa arsalna qaaluu aamannaa jennaan. Qaaluu dhuma isaarratti harfi maddii jira. Aamannaa keessa hoo hamzaatu jira. Jecha garagaraa keessatti jechuudha. مد الجائز المنفصل جناني مد الجائز المنفصل جناني يجتو هايا مد الجائز المنفصل حركة لما أفور شان كان حركة فمجتو حركة أكسيت جتو حركة لما حركة أفور حركة جه جتو رانس جرا إيشي باينان حركة لما أفور جه كان النجرو جتو أو عرض السكون تكاهو ويت سكون في مدين أو عرض السكون تكاهو يرو سكون في وقفا وقف الرد تابو الرد مسجلا تابتا حالتين وقف الرد تابتا حالتين وقفا سبب الأبيتيف مسجلا تابتا حالتين سكون سنو غاف سكون في أما سمالتو أرقم مدين أكنا مال مد العارض للسكون جتشو الأهديما جتشو مد عالر السكون جن فكين العالمين العالمين نستعين يرو كم يكوني يروني في الأمة آخرة رتي كان آورو تاني يرود آمن رتي جتشو akkasi amma gaa jaa'iz kuni lamatti baase jaa'iz kana jalatti lama dubbate jechuudha. Sadi dubbatee ka'ee jaa'iz jalatti immoo lama dubbate suni maali maddul jaa'iz al-munfasil sababni dhufuu isaa maali sababni maddul jaa'iz al-munfasil sababa maaliitiif dhufaa hamzaadha caaridan lissukuunoo sababa sukuunaatiif kan argamu jechuudha. Maddiin yookaan hukmiin jara kana lamaanii hangi jarri harkifamanuu akkaataa sadii tokkoffaan qasrii gabaabsinee harakaa lama sadaffaan lammaffaan immoo yeddugalatti harakaa 4 sadaffaa
dheeressinee kan dheeressinu harakaa jahaa jechuudha. Digalee akkas ta'utu barbaachisaadha. Amma aaradalli sukuun kanaan waan wal fakkaatu jira. Inninis maali? Fakkeenyaaf li'ilaafi Quraysh jenna. Kuni gama sukuuna yoo laalle sukuuna irra dhaabbachuu jira. Laakiin kuni hoo digalee kuni hoo maaliree? رب العالمين جلتوفي قريش والصيف بيت ليلا في قريش قوتون آية سايرو دام دام إيش مدينة كنا هما جنم والفقاتة وسكون الرتيرو دام كوني مد العارض للسكون كوني سكون ندفيق قفا في النام ما نلالي حرفي مديتي في حرفي لين lameen irratti yooniif kan argamu ta'ee maddul liin jenna malee maddul caarida lissukuun hin jennu jechuudha. Kana addaa baafachuun bareedaadha jechuudha. Kanaaf waan akkasiiti maddii kan inni as keessaa tuqe hanganuma tuqe jechuudha. Maddiilee warreen hafan egaa bakka fuulduraaf inshaallah itti yaana. أسكيس سايود أمن الله كتاب لي قرقودا كيستي إتيانا يا رب فدي هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.